keessan dhuftanii warroonni Roza nagaafattanii muna Roza nakkamii maalirra jirti warri jettani wallahi inshallah Rozan bakon jirtutti du'aa godhaafi rabbiin isii bira haa jiraatu. Roza waan keessa jirtu hamma maatiitti waan beekamen jiru jechuudha. Ijoolleen hedduun karaa imo karaa WhatsApp karaa Telegramaatiin maalirra jirti ijoolleen duraanillee warri duraaninaan haasofne sababa Roza maal keessa jirti munaa qalbiin nu toluu diddee hedduutti akka mucatiin sun online irra libadeetani. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha wallahi maatiin isillee baay'ee rakkoo keessa jira. Keessattuu haati baay'ee miidhamtee jirti. Rozan hamma maatiitti bakka jirtu takka illee hin beekamu. Namoonni tokko mootuyyuu Rozan bakka duraanii deemteetti deebitee jedhanii odeessan. Kuni warra koomantiiti isinii galee wallahi rabbiin yoo karaa deemaa jiraattillee yoo karaa bahaaras ta'a yookiin immoo hin beekamu. Karaa seeraanis namni tokko hafuura ofii dho'ifatee deemuu danda'a. Tarii Ijiptis deemuu dandeetti hin beekamu. Maaliif aartee miira keessa galuudhaan waan akkasiis dalaguu dandeetti. Nuti amma ammaatitti wanni irra geene tokko illee hin jiru. Wanni qorannee irra geene tokkos hin jiru. Akkasii isin jechuu barbaada nu eeggadha. Online irratti nu eeggadha. Waan isin irra geette isiniif himna. Namni yeroo ammaa mootu bilbilli isii moo tokkoffaa cufaa namni tokko bilbilli dalagama jedha malee bilbilli Roza cufaadha. Ani garuu ijoollee gaggaafachaa jira warra isii beekuun garuu lakkoofsa hin argatin kuulan hin arganne lakkoofsa kuulan hin qabu akkasin jiraamete namoonni tokko nama duraan isii haasaa qaban yeroo hadaamaa jirtutti akkasi miira keessa ni gala namni sababa garaagaraatiin malee fayyaa qabaachuu fayyaa qabdi garuu waayif dhokatte waan isin dhokatteef isii rabbitu beeka. Akkasi isin jechuu barbaada obsaan sabriin du'aa godhaafi bakkuma jirtanitti hundi keessanoo inshallah gaafa tokko bakka geettetti mul'achuu dandeetti hin beekamu. Kun kana isin jechuu barbaada. Namoonni tokko mootuyyuu wantoota biraa kaasan hedduutu jira jechuudha. Komantii mucaa takka hedduutu gara nama nyaatti komantiin tokko mootuyyuu ijoolleen tokko gara shaashamannellee Shashamane abbaan Roza fakkeenya Shashamane hin beekee fi miti Shashamane xiqqoo miti Shashamane guddoodha. Mana duraanii irraa bakka jijjiirattee taa'uu dandeetti. Beekamu kuni maaliif yookiin warra sanii wal dhabdee warra dhiirsaa sanii wal dhabdee sababa garaagaraatiin yookiin abbaa manaa isii saniin walitti buutee hin jiraamete namni tokko badu akkasis ta'uu danda'a hin beekamu malee. Kanaaf hamma dandeettanitti irra guddini garuu namoonni tokko maal jedhani miidiyaa guddaatti yookiin gara mootummaan ta'an mootummaan namarraa dhimma hin qabu kana akka indogongorina mootummaan nama bade gabeessi soqa ara qaama seeratitti yookiin immoo Roza nama beekamtii qabduudha miidiyaa kanarratti nama beekamtii guddaa qabdu. Ishii dubbiin kun immoo ijoolleen isii hiriyoon isii maaliif callisan kulaniif isiin ishee waliin jaalattu. Namni tokko ijoolleen isii hamma ammaatitti isiin amma eenyufaa beeyti fakkeenyaaf obsaatti technoomoo eenyuni Hamza hiriyaa obsaa hin beekan jechuudha. Ni argan viidiyoo kana yaasuu birraa maan dubbatti ni argan viidiyoo abbaan gadhiise kana. Rozan imootu ijoollee kanneen guutuu waliin warra haasaa qabu. Yaasuus deebi'ee Hamzallee deebi'ee obsaatti immoo kaataar jiraayyuunne beekwan. Kunniin immoo guutumatti akkasuma mootu ijoolleen Itoophiyaa keessa jiranillee namni tokko waa'ee isii dubbatee hin beeku. Nuti warreen hordoftoota isii warroota isii gadi agartanii namoota kanatu irraa dubbata akkasuma Sa'aadalleen irraa dubbatte jechuudha. Viidiyoo kana yeroo duraatiif gadhiise Sa'aadaa fi abbaa Rozati. Garuu wanni kun akkanatti fakkaatetti ijoolleen kun warra hiciitii Rozaa beeku. Rozan eessa akka deemtu garam akka jirtu bakka isiin jirtu imalarra jirti garuu beeka. Imala isheen irra jirtu kana warroonni hiriyooti isii kun guututti beeku. Yooma gaafattanoo fakkeenyaaf gaafadhaa. Tokkoffaa Saayidoon hin beeka. Saayidoon amma garuu Zuumaa yookiin Zahmaa keessa jira. Zahmaa Ayyuutii fi Sumayyaa keessa jira malee ni beeka. Waan Rozan ta'e waan tokko dalaguuf namni tokko bakka tokko deemuuf nama tokkotti himatee deema. Yoo rakkoon tokko irra ga'e.
du'a jiruuf jira miti yoo maatii isaatitti simuu waan hiriyaa garaatti himatu ni himata. Kana isin jechuu barbaadu hordoftoota kabajamtoota kiyyaa warroonni na gaafattan ani amma ammaatitti wanni irraa beekullee hin jiru. Bilbila abbaan hin himootuyyuu bilbiltanii gaafachuu dandeettu. Garuu wanni bilbiltanii abbaa gaafattanii mataa dhukkumuuf himootuyyuu hin jiru. Ani immoo abbaatiin bilmaaliif otoo waa argite otoo foormishiina wayii argite foormishiina saniin waan akkanaatu jira jettee dabarsita malee isin jettee abbaati gaa bilbilte abbaan samuun isaanii jeeqama. Warrillee namni na waa dhageenyu bilbila jedhee gurra isaa qeensa ta'e. Kanaaf otoo akka yaada kiyyaa abbaattis bilbiltanii isaan jeequun qabda. Hamma dandeettanitti viidiyoo isiisan karaa TikTokiitiin maxxansitanii yookiin asliitti sheer gootanii hin dandeettan jechuudha. Keessattuu ijoolleen biyyoota arabaa jirtan hin dandeettan. Yaada keessan callisan malee beekaa dubbachuu diddan malee asli mucattii kana soqee hin baddee jechuun hin dandeettan. Okay, maakiin amma yeroo hin qabdu. Waa'ee namaa kanallee hin beeksistu na fakkaata. Isin waa'ee wantaa qofaaf fi kana ijoolleen baaleetu feemasoota hedduutu jira. Ijoolleen biyyoota arabaa biyyoota faranjii keessa jiran ijoolleen dubaayii keessa jiran maa dubbatuu didan isaan sababni isaan dubbatuu didaniif maali? Eeshi abbaan Roozaa kunoo maaliif jara kanatti dubbatuu dide? Jarana rakkadhee jira ilmoon isaa sun irraa baddee miti? Roozaan feemasiidha miti? Maa dubbatuu dide? Akka nama dubbiin kun yookiin piraankii yookiin immoo ciitii wayii qabu gaafa haasaa isaa laalan immoo gaafa haadha argan himootuyyuu bakkaan jiraa miti namatti dhagama gaafa akkasii jechuudha. Gaafa qaqqabnee irra laallu homtuu hin jiru. Namni tokko homtuu irraa dubbatee hin jiru. Dubbii isaanii dubbii isii jechuudha. Akka waa jiran natti fakkaate. Akka waa jiran yoo jedhu hin beekan. Ijoolleen kunniin ciitii ni beekanii isin jechuu barbaada. Gaafin keessan isin deebi'ee jedhee yaada warri koomentii barreessitanii inshallah ni argamti. Gaafa argamte immoo Roozaan nu argamte yookiin isin gara miidiyaa isiitti deebiti yookiin immoo achumaan akkuma hafteen hafti takki immoo jaarsa birallee jarman deemuu dandeetti. Jarri lamaan illee Allahu alam hamma wajjin jirtu itti fakkaatu. Kana isin jechuu barbaada. Asumarratti dhaaba garuu viidiyoo kiyya like godhaa share godhaati subscribe godhaa akka kana caalaa wantoota garagaraa isin hojjechuu dandeenyu abdii isin irraa qabna. Asumarratti dhaaba viidiyoo biraatiin immoo hamma walitti deebinutti